Hoogganaan olaanaan Iraan ibsa qabdeen meeshaan nukilaaraa Iraaniif dhimma lubbuun jiraachuutii jechuudhaan ejjennoo Iraan meeshaa nukilaaraa qabdu ibsuun dhaga'ame. Gama biraatiin ammoo humni eegdota warraaqsa Iraan buufalli doonii Hormuuz akka hin banamne akeekkachiisuun dhaga'ame. Bal'ina oduutiin dhiyeessina. Ajajni waraanaa jiddu galeessaa Yuunaayitid Isteetsi akeekkachiisa Tiraampii hordofuudhaan buufataalee doonii Iraan cufuuf akeekkachiisuun dhaga'ame. Biyyi Chaayinaadhaa himata meeshaa waraanaa Iraanitti gurguraa jirti jechuudhaan yeroo ammaa tana odeeffannoo tamsa'aa jiru ilaalchise odeeffannoon kun sobaa jechuudhaan haaltee bal'inaan dhiyeessina. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp fi Iraan Paakistaan keessatti waliigaltee nagaa irra gahuu baannaan Tiraamp ammoo deebisee Istireet of Hormuuz ogguruu akka danda'udha jechuun dhaga'ame bal'inaan dhiyeessina. Daawwattoota fi hordoftoota Lammii Miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtan maratti isin dhaqqabu. Kanneen amma isin dhageessifne hanga footoo oduu Lammii Miidiyaati amma bal'ina oduutti aansina. Hoogganaan olaanaa Iraan haaraan Mojtaba Khameneiin ibsa kanneen biyyi isaanii meeshaa nukilaaraa if duuba kan hin deebine akeekkachiisuun dhaga'ame. Dhaabbanni oduu biyya Iraan akka gabaasetti abbaan isaa Ayatollah Ali Khameneiin hoggora meeshaa nukilaaraa qopheessuu irratti kaafama kaasuun isaanii yaadatama. Akka Khameneiin jedhutti yeroo addunyaan dhukkaasaan bultu kanatti meeshaan nukilaaraa argachuun dhimma lubbuun jiraachuuti jechuudhaan dhimma kanarraa akka hin dhiifnee fi nukilaaraa oomishuun dhimma abbaa biyyummaa akka ta'e hubachiise. Iraan yoo barbaachisaa ta'e guyyoota muraasa keessatti meeshaa nukilaaraa argachuuf dandeettii akka qabdu kan dubbate hoogganaan kun eegdonni warraaqsa biyyaalessaa biyyattiin qophii barbaachisaa akka taasiftuuf qajeelfama kan jiraachuun ibsame. Raashiyaa, Chaayinaa fi Kooriyaan kaabaa bu'aa meeshaa nukilaaraa kanaaf deeggarsa barbaachisu akka taasisan wa'ada galuun dhaga'ame. Tarkaanfiin kun lammiilee dhiyaa biratti yaaddoo guddaa uumuun akka danda'amu dubbatamaa jiraachuun ibsame. Buufanni doonii galoo galaanaa kamuu nageenya akka hin qabnes yeroo ammaa tana Iraan akeekkachiifte. Gama biraatiin ammoo dhaabbanni eegdota warraaqsa Iraan doorsisa pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Iraan irratti kenneef deebii cimaa kan dhaga'ame. Ameerikaan buufata doonii yoo cufte dhaabbanni naannichaa yeroo kamuu caalaa haleellaadhaaf olaanatu akeekkachiisan. Waraanni kun ibsa kanneen nageenyi galoo galaanaa Pershiyaa fi galaana Oomaan hundaaf walqixaan akka milkaa'uu qabu jechuudhaan ibsan. Nageenyi qaama tokkoof qofa yoo ta'e buufanni galoo galaanaa kamuu nageenya jala hin jiraatu jechuudhaan akeekkachiisa kan dhaga'ame. Ibsa Iraan haleellaa Ameerikaan raawwattu kamuu fi deebii kennuuf qophii ta'uu kan ibse hoggaa ta'u itti dabaluudhaan ammoo yoo isaan lolan nutis ni lolla jechuudhaan wallabdeen kun geejjiba galaanaa fi daldala naannichaa irratti balaa guddaa akka uumuus akeekkachiisuun dhaga'ame. Ajajni waraanaa jiddu galeessaa Yuunaayitid Isteetsi qajeelfama pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp irraa dabaree bu'uureffachuudhaan sochiileen buufata doonii Iraan irratti galanis ta'e achii baankamuu ittisuuf cufuu fi eebla kana keessa kan jalqaban ta'uu dhageessisan. Ajajni ibsa baaseen akeekkachiisni kun dooniiwwan biyyaa kamuu buufataalee doonii fi qarqara galaana Iraan kanneen galaana Arabaa fi galaana Oomaan keessatti argaman keessatti socho'an ogguruuf qophii ta'uu beeksisan. Haa ta'uutii malee ammoo ajajni kun akka jeetti humni waraana Ameerikaa dooniiwwan gara buufataalee Iraan hin deemne yookaan buufataalee Iraan irraa hin ka'an garuu kanneen achi keessa dabruuf yaalan Hormuuz keessa dabran irratti sochiilee taasisan hundaa'u to'achuudhaaf qophii ta'uu beeksise. Ajajni kun akeekkachiisni kun hojiirra ooluun dura warreen yabala doonii daldalaa gaggeessanii fi akeekkachiisa galaana irraa Iraan qaban hundaaf akeekkachiisuun dhaga'ame. Kunis biyyoota lixaa Iraan buufata Hormuuz akka taasisaniif ayyamte irratti tarkaanfii duraa kan fudhatu hoggaa ta'u namoonni doonii yabalchiisan tamsaasa beeksisaa galaana irratti tamsaafamu hundaa'u hordofaa jiraachuu fi akkasumas Oomaan akkasumallee biyyi Iraan ammatti tarkaanfii cimaan akka isaan eeggatu beeksisuun dhaga'ame. Murteewwan kun kadabre marii Ameerikaa fi Iraan jidduutti magaalaa Islaamabaad biyya Paakistaan keessa taasifamaa jiruun waliigalteen xumuramuu dhabuu hordofee hoggaa ta'u jidduu tana biyyoonni lamaan ammoo muddama hamaa keessa galuun dhaga'ame. Sa'aatii muraasa dura pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ibsa dabarseen Ameerikaan dooniiwwan bishaan keessa dabran keessaafuu bishaan Hormuuz keessa dabran irratti tarkaanfii cimaa akka fudhattuu fi waraana isaa achitti bobbaasuu akka danda'udha jechuun dhaga'ame. Pireezidaanti Tiraamp fuula Tiruut Sooshaal irratti akka barreessetti humni waraanaa Ameerikaa dooniiwwan bishaan keessa dabran irratti yaalii kamuu kan fudhatuu fi tarkaanfii cimaas kan ka'u beeksisuudhaan pireezidaantichi dabalee humni galaanaa Ameerikaa dooniiwwan kamuu kafaltiin dabran hundaa'u Ameerikaan kan hin kafallee fi ammas buufanni galaanaa Istireet of Hormuuz to'annoo Ameerikaa jala akka jiraachuu ibsuun dhaga'ame. Waliigaltee fi marii araaraa dhiyeenya kana pireezidaantiin Ameerikaa dubbate irratti Iraan immoo daldalli Hormuuzis ta'e akkasumas galiin daldala Hormuuz irraa argamtu keessaafuu
Dura la Ameerikaatiin osoo hin taane maallaqa Iraaniin akka kafalamtu gaafachuun dhagaame. Kanarratti ammoo Ameerikaa fi Iraan kan walii galuu didan hoggaa ta'u mariin tun hanga amma xumuramuu baattullee gara fuulduraatti mariidhaaf biyyoonni hundinuu Paakistaan Islaamabaad keessa jiraachuun dhagaame. Bakka buutonni gama lamiinuu ejjennoo isaanii kan hin jijjiirre ta'uu Paakistaan ibsuun yaadatama. Biyyi Chaayinaa himata meeshaa waraanaa Iraanitti gurguraa jirti jechuudhaan yeroo ammaan tana dhiyaate sobaa jechuudhaan haaloo dhagame. Chaayinaan himannaa meeshaa waraanaa Iraaniif dhiyeessite yookaan dhiyeessuuf yaadda jedhu bu'uura kan hin qabne jechuudhaan haaloo dhagame. Dubbimaan ministeera dhimma alaa Chaayinaa guyyaarraa akka ibsetti biyyattiin Iraaniif meeshaa waraanaa dhiyeessite yookaan dhiyeessuuf karoorfatte jechuun gabaasni dhiyaate hundinuu himannaa bu'uura hin qabne jechuudhaan odeeffannoo tamsa'aa turte kuffisuun dhagame. Yaaddoon kun kan ka'e erga miidiyaaleen Ameerikaa maddoota nageenyaa waabeffachuun Chaayinaan Iraaniif meeshaa waraanaa dhiyeessaa akka jirtu gabaasanii booda hoggaa ta'u pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp deeggarsa waraanaa Iraaniif Chaayinaan goote jechuudhaan yeroo ammaan tana dhibbantaa 5 akka taasifame ibsuun ni yaadatama. Chaayinaan himannaa pirezidaantichaa kana kanaalte hoggaa ta'u akka CNN maddoota nageenyaa Ameerikaa sadii waabeffachuun torbaan kana keessa gabaasetti humni qilleensaa haaraan Chaayinaadhaa gara Iraanitti imalaa jiraachuu beeksisuun ni yaadatama. Dhuma torban kana gaazexaan New York Times qondaaltota Ameerikaa waabeffachuun Chaayinaan misaa'ila gara bira dhukkaafamuu danda'an gara Iraanitti ergite jechuudhaan gabaasuun ni yaadatama. Chaayinaan gabaasa kana haaluudhaan meeshaan waraanaa gara biyyoota birootiin ergamu yeroo hunda tarkaanfii fi eeggannoo fi itti gaafatamummaa qabu fudhannaa jechuudhaan seeraa fi dambii to'annoo daldala biyyattii fi dirqama idil addunyaa cimsinee hojiirra oolchinaa jechuudhaan beeksisuun dhagabe. Dubbimaan ministeera dhimma alaa Chaayinaa Guang Jigaan ibsa gaazexeessitootaaf guyyaa har'aa kenneen manni bu'uura hin qabne kun Chaayinaa kan hin lallannee fi odeeffannoo sobaa akkanarraa akka ifi qusatan akeekkachiisuun dhaga'ame. Jiraattonni biyya Assaab kanneen amma Itoophiyaa jiran Assaab Itoophiyaa ta'uu guyyaarraa gaaffii deebii miidiyaa biyya keessaa waliin taasisan mirkaneessuun dhaga'ame. Jiraattonni Assaab duraanii Itoophiyaa magaalaa Assaab keessa jiraatan daldala magaalaa ijaaran har'as maqaan buqqaatota Assaab jedhamu magaalaa Gombolchaa keessa jiraachuun beeksisaniit jiran. Ayyaana Faasikaa sababeeffachuudhaan jiraattonni kunniin gaaffii deebii dhiyeenya kana taasisaniin qabeenyaa fi qabeenyi isaanii magaalaa Assaab akka jiruu fi yeroo ammaan tana immoo Assaab Itoophiyaa akka taates mirkaneessuun dhaga'ame. Akka adde Zaarituu Hussein hooggantuun daayirektareetii kominikeeshinii mootummaa magaalaa Gombolchaa namoonni kun bara 1983 irraa eegalee dhaabbataadhaan magaalattii keessa jiraachaa akka turan miidiyaatti himte. Duraan immoo magaalaan Assaab keessatti daldalli kan gaggeeffamaa ture. Ali Idris Assaab magaalaa jaalalaa namoonni naannoo hundi namoota Itoophiyaa akka ta'an ibsatti jira. Itti dabaluudhaan obbo Ali Laqqee ibsetti galaanni diimaan Itoophiyaadhaaf qaamaa fi qalbii akkasumas sammuu Itoophiyaati jechuudhaan ibse. Itoophiyaan buufata galaanaa isii yoo deebifatte fiixee badhaadhinaarraa akka geessu ibsuun dhaga'ame. Yeroo sanitti damee geejjiba galaana irratti kan hojjetaa ture obbo Siisaay Asaffaa buufanni galaanaa kun akka haadha Itoophiyaatti ilaalamuudhaan Itoophiyaadhaaf ammoo haadhaas jechuudhaan Assaab Itoophiyaa fedhimma jiraachuu dhabuu akka ta'e ibse. Buufata galaanaa dhabuun Itoophiyaa akkuma biyyoota guddatan biroo akka hin guddanne gufuu ta'ullee ibsuudhaan jiraataan naannoo sanii akka ture ammas kabiraa obbo Kabbadaa Haayiluu Assaab duran qaama godina Walloo akka ture ibsuudhaan Uraalee misoomaa gurguddaa yeroo san turan gatuuf akka dirqamanillee ibsuudhaan yeroo ammaa tana magaalaa Gombolchaa keessa jiraachuu beeksise. Baqattoonni Assaab Gombolchaatti ganda mataa isaanii hundeeffachuudhaan ganda Assaab jedhaman yeroo ammaa tana Gombolchaa keessa jiraachuullee ibsame. Kanaaf immoo Assaab qaamni Itoophiyaa kutaa Walloo waan ta'eef Itoophiyaadhaaf deebi'uu akka qabu jiraattonni magaalaa Gombolchaa kanneen Assaab irraa baqatan kun miidiyaatti himanitti jiran. Daawwattootaa fi hordoftoota Lammii Miidiyaa irraa oduun yeroo kanaaf qabnu kan gammaatti hordofaa turtanii turtii gaarii.